Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa. Guyyaa har'aa ayyaana haadholii ilaalchisee Egeree Miidiyaa keessummaa addaa tokko qabannee dhufnee jirra. Keessummaa nuyi addaa qabannee dhufnes immoo akkoo Egeree fi akkoo Egereeti. Kanaaf haadhotiin biyya lafaa kanarra jirtan hundumti keessan guyyaa harmootii baga nagaan geessan isiniin jechuu barbaannaa. Baga ayyaana harmootii geessan. Baga waliin geenye. Asuma maqaa keessan egaa tu daawwattoota Egeree Miidiyaatti nu himtanii. Ani maqaan koo Yeeshimmaa Gammadaan jedhama. Tarrafaadhallee ture Gammadaan jedha. Biyya kana akka itti waamu waan ta'eef. Garoorra kanaatti. Ani maqaan koo Abarraash Baay'isaan jedhama. Baay'isaa Dambiin jedhama. Isaan immoo Dambiidha jechuudha. Illee Baay'isaa ta'uu waamani. Nu kabajanii dhufuu keessanii fi gara Egeree Miidiyaa isinis faamilii Egeree Miidiyaati baga nagaan dhuftan. Isinillee baga nagaan nu eeddan. Yaa baga nagaan dhuftanii achumaan illee baga ayyaana harmootii geessan isin jechuu barbaannaa. Haadha Egeree baga ayyaana harmootii si ga'ee akkoo Egeree baga ayyaana harmootii geessanii akkoo Egeree warri tokko baga ayyaana harmootii geessanii isaan suni armee kooti isaan kun immoo armee ayyuuti. Kanaaf guyyaa irraa baga gidduu keenyatti argamtan isin jechuu barbaanna. Galatoomaa. Egaa guyyaa haadhotii ilaalchisee anaa fi abbaan Egeree asitti gaaffii qopheeffannee qabna. Gaaffiin qopheeffannes taraadha kan nuuni gaaddiin kun mammaafaa gaafata ani immoo muyyee faan gaafadha nu hordofa. Akkuma jedhame egaa gaaffii baay'ee miti gaaffii baay'ee gabaabaadha dheeraadha ta'e yaadina kun akkuma shaakalaatti guyyaan irraa guyyaa yeroo jalqabaa waan akkasii goone waan ta'eef gaaffii sadii qopheessine sadii irraan jalqabaa. Sadiirraa gaaffii sadaffaa armee ayyuun gaafadha. Anatu muyyee faa gaafata. Armee kun gaafadha. Armee kun gaafadha. Imma mudannoo erga biyya Ameerikaa dhuftanii isin qunname tokko nutti hima. Mudannoon biyya Ameerikaa dhufe mudannoon argadhe yeroo tokko mana barumsaa dhaqeenanii badee asuma mana barumsaati baheenanii adaalti iskuulii jedhama achi baheenii irraan olee masokkeenni asirra gadi kutee isa yeroo wannicha dubbisu naa galuu didee ooluma kutee daawwan taa'anii ga'een olee Kolombiyaatiitii bahee. Egaa mudannoo akkasiin qabaa. Karaa kamirra gadi kuttan? Ol gara daawwan taa'anitti ol ba'e. Ammoo guyyaa tokko immoo hojiitiin gadaayyuun karaa eerpoortii gubbaatiin galan ture. Cabbii baay'ee bu'a ture. Baay'ee bu'a. Cabbii kana keessanii baasiin hin dhadhaabate hundumtuun dhaabate. Baaburaan dhufeen baasiirraa bu'ee. Baabura irraa bu'een baasii yeroo qabachuun baaburri baasiin hin jiru. Baasiin hin jiru yuuni inumaan bilbila. Utumaan bilbiluu chaarjiin koo dhume daawwan taa'anii falakkaadha. Amma ijoolleen na barbaadu dhufanii dambituun faa kuni saggaan faa na barbaadu dhufanii na dhabanii utumaan deemuuni Kolombiyaatii kan naqu baasii tokko beekaa isuma yaabbadhe. Isuma yaabbadheeni dhufee Kolombiyaatiitti bu'ee Kolombiyaatii bilbila hin qabu ID qabaa ba'ursaa koo baadhadheen deema yeroon dhufee Kolombiyaatii ga'u bu'inaan jedhe abbaan baasii hin bu'uun jedhe noon jedhe naan ergasii booda bu'ii malee jedhe hin bu'uun jedhe manni koo fagoodha kun asirra bahi nageessinii biraataniin jedhe na didi. Ergasii boodan utuman akka kana jedhu. Afaan maaliin dubbattu gaaros? No jedhee mani dubbadha malee maalittan beeka ingiliffas nan dubbadha.
Booda gogaraa jedhe. Naan gogaraajiin beekanii mana koo nageessin jedhe. No, go downtown. No, call me. Na bilbili polisitti jedhe. Call me jedhe. Ni naga'u silaa waan hin jedhu. Why? Call 991 jedhe. 911. Why? 911 call me jedhe. But this is my ID. Any ID ko base tagarsiifadha. Naan ID ko sana fuudhee harkaa fuudhee ilaalee indagana nama biraatti bilbilatee ergasii booda attamii maal fakkaatti jedhanii wal gaggaafatani. Ani immoo nagaa Ingiliffaa wal gaggaafatu borsaan baatti ID qabdi nama hojiitti galu fakkaatti jedhan. Ma ofii mataatee deemtee jee fakkaata. Bakka ergasii booda utuma akkasii jedhu namichi dhaabatee utuma isaan kana jedhu ijoolleen koo dhufte. Poolisiitti naa bilbile. Poolisiin makiinaa lama fudhatanii dichanii dhufanii ijoolleen koo mana fuudhu dhufte Tsaggaa fi Dammituun. Isheen ulfa guutuu turte illee ammoo sana. Yeroo dhufanii oh my son is coming guy thank you. Thank you, police. Thank you. Jolle ko my son is coming. Get it. Bye. Thank you. So kira ko yabade. Jolle ko jiri sokke. Kana fakkaata gamdannoon hin qabu. Baay'ee ragaa mudannoon koo baay'eedha bakka. Yeroo biraatti deebina. Yeroo biraatti namalee kana fakkaatan ni biyyana. Yeroo biraatti deebina. So adult education dha baatanii baddan miti. Yeroo baddan attam taatanii gaa eeratanii isa booda moo attamitti galtanii moo bakkee bultanii moo. Olumaan baay'ee namichuma akka afaan keenyaa isa wargadheen. Am gotu gara 40 irratti goruu narra ture 40 wallaalee hin jedheen. Naan baddaniitu jedheen immoo. Baddaniitu jedhee na dura bu'ee dhaqee martoota kora taa'ee mucaan koo siyaa geessu jedhe. Jennaan keena mucaa qaban jedhe. Naani bilbila isaa beektaa beekan jedhe. Naanin waraqatteetti qabadheen jiramu sana. Yaa'uun sitti bilbilu itti kennu naa bilbilee inni lafa hojii hojjetu bahee dhufee na fuudhe. Eenyu? Ati. Gaaddisaan lafa hojii hojjetu bahee dhufee na fuudhee nan galee nan taa'ee egaanii mana oolu sanan jibbaa hojiitti rakkoon jaalladha. Kana maaliin egaa baadhigaa mudannoon. Manatti galtanii baay'eedha mudannoon baay'eedha. Amma gaaffii lammaffaatti darbina. Dhaggeeffattoota keenya akka bashannanaa jirtan abdiima qabna. Namootni mudannoo akkasii qabdan illee nu bilbila. Ameerikaa keessa warri jirtan keessumaa Minnesota keessa warri jirtanii mudannoo namirraa barachuu danda'a jettanii yaaddanii yoo qabaattan nu bilbila. Yaa kanarraati wanti baratamuu qabu gaamummaan fa'aa baay'ee reedii ta'anii manaa bahuu isaaniitti. ID qabu bilbila qabu. Charging qabu. Garuu charging Poolisiin illee bilbilachuu danda'u yeroo akkatan illee chargii illee yoo fitanii 911 illee beeku Ingiliffa immoo dhaga'u. Kanaaf waan akkasii gannaa godhaachuu. Baga waaqayyoo deebisee manatti Sinillee galatoomaa. Asumaaniin itti fufaa ani immoo gaaffii fudhadhee harmee kun gaafadhaa. Okay, kunis gaaffii ammaa faajii wal fakkaata. Mudannoo yeroo ijoollummaa koo yaadattan tokko yeroo ijoollee ture. Yookaan amma siiqqee ga'uu hin danda'a, amma egeree ga'uu hin danda'a yookaan immoo saawulis ta'uu hin danda'a. Mudannoo koo maal na hojii yaadattu? Fudhachuu dandeessu. Mudannoo ani qabu ani laga baaburaatiin hojii hojjedha. Baabura midhaanii midhaan daaku. Kan midhaanii malee kan namaa mini. Yeroo ijoollummaa isheeti jechuudha. Isa
Amma gaa mana tamaariin galle isaanii ijoolleen kun lama ishee wajjin mana tamaariin galle laga na barbaadu lafa hojii lafan hojii hojjedhu na barbaadu dhufu. Amma dhufanii waan binnee meerree muusii faa akkas burtukaanii faa jedhaniitu na rakkisu. Amma gaafi biteen kaa'aa fi dhufanii fudhatanii deebi'anii galu. Amma guyyaa tokko mudannoon koo ituun hin bitiniifini irraanfadhee oole. Amma dhufanii boo'anii maraatanii naani amma na rakkistaniittu ergiin rakkistanii anin taa'u addanaa dhaqee bishaan keessa obbuusaa jedheeni sobee sodaachiseen dhiiriin tokko mana boroo jira. Dhiirii maal? Dhiirii bishaan qotanii jira. Boolla bishaanii. Sobeen sodaachisa gaa. Achi keessa naqee obbuusaa ergiisinii na rakkistanii jedheen. Ennaan na duukaa deemanii yeroo naqee sobee gadi qophanii akkas miila koo bishaanirra kaa'uu fedhu. Uunoo lammaffaatti hin deebinu unoo siin gaafannu maaloo dhanii asiin lama ta'anii na qabanii lixxu maleedhanii achiin ba'ee lammaffaan waa siin gaafannu jedhanii ba'anii galanii mudannoon koo tokko kana. Lammaffaan immoo. Mudannoo baay'ee jira. Waa'ee kee moo? Kan ishee miti gabu. Kana gaaffii dhufu keessa ta'uu danda'a. Ishiin immoo. Kanuma kofi taate ko. Isa immoo ergi guddatteeti kan immoo. Amma suuqii dhattee suuqii bantii yeroo abbaan ishee waldaa dhaqu. Amma suuqiitu bantee nagadduu guyyaa tokko qulfii gatte. Qulfii akkuma inni jirutti qulfii suuqii qulfii magaazinaa hundumaa gatte. Amma gattee qulfii barbaannee dhabnee fidi malee qulfii jedhanii rakkisanii isheen eessaa fiddii hundumti keenya barbaannee dhabnee amma kana booddee abbaan ishee waan godhu dhabee yoo qulfii amman fiddu ta'e sirree ba'ee ulee fudhatee gaafa nonni ta'u dhuftee natti marmitee uumammaa koo itti iyyitee attan goonaree qulfiin on badeen. Ani lammaffaa ittiin deebi'uu suuqii sin naquu lammaffaa qulfii sin baadhu uwwette iyyitee naan dhiisanii gabaqqa kanu. Qulfiin achi maal hafe? Qulfiin badee hafe. Qulfii birrii baay'eeti. Qulfiin sun immoo amma kana baay'ata. Iddoo hundumaa jijjiiran suuqii hundumaa jijjiiran magaazina hundumaa birrii baay'ee barbaachisee birrii baay'een qulfii bitanii qulfii qaqayyaran gamaal godhun. Kisaaraa guddaa keera magashite jechuudha. Baay'ee. Keessumaa mudannoo isaan jalqaba jedhanii laga baabura minaaniidha. Isaan minaan safaru miizanaani. Miizana mazzanuu. Anaafaannaadha maangoo muuzii baay'ee jaallan baay'ee. Baaburri immoo safara mangadaa jaarsoorra. Mangadaa jaarsoorra immoo gabaa karaa namni kaarrayyuu fa'iitu. Jaaboofaa jaarsoofaa karaa sanarra gabaan dhufaa muuzii ho'aasaa burtukaanii fireeshii fiffidu isa gaanna turree anuu amma irraatti waama isaan piiricha keessa lixannatti fakkaata ture. Dhugaan siin jedha. Yeroo egereef siiqqee waan gaggaafatanii bakka godhuu edhee yaada akka isaan nu godhanii garuu akka kana yaadachaaf ijoolleen koo edhee wanta sammuu koo kee hanbanne dhuguma yaadannoo dinqiidha. Yaadannoo kan keellee baay'eedha garuu kan biraanoo xinnummaa isheetti waa'ee sabbataa faa maal faa waan jira mudannoon akkasii waan kana fakkaata. Sabbata kam? Sabbata faanii itti jechuu akkami. Birrii faanaan fudhadhaatu isin hin beeku. Inni baay'eedha iyyuu malee. Egaa inni ergi mana tamaariitii galtee amma dhufti waan ittiin karameellaa faa kana shonkoraa faa bitattu saantima naa kennaa itti isa birriif jettee ani immoo baaburaa yeroo boorsaa koo fidee dhufuu nan dhossa. Eessan dhossaa siree koo faa mataa dura dhossa. Isheen immoo beetti lafa dhossa. Saaxiniis akka ammaa kana qulfii hin qabu akkasumatti nooyyaa goonee keenya achi sinnaxxii guyyaa tokko siree koo mataa dura dhossa. Guyyaa tokko immoo saaxinii keessa immoo qulfii hin qabu. Amma maal gootii asiif achi barbaaddee dhabdee
birri baay'ee jiru keessaati saantiba sattiin shonkoraa bitattu bicha shonkoraadha kan isheen barbaadde. Isa saantiba shilingii jira shilingii sana fudhattee boorsaa sanatti buuftee baatee sokkiiti. Naan keessus naannoo situ akka hin dhosse immoo lafa buuftee siiqqee magana lafa buuftee shonkoraa kee bitachuu baatee sokkiiti. Kana magaa mudannoo. Tola galatamaadha wantoota keenya mudannoon akkoo egeree baay'ee ragaa kan biraatti hin darbaa gaaffiin koo inni taanu akkoo egereedhaa fi harmee koo jechuudha. Mudannoo yeroo ijoollummaa yaadattan tokko. Mudannoon illee baay'eedha. Yeroo tokko inni amma bakkee gara gabaatti ol ba'uu hin beeku. Shaayii illee dhuguu hin beeku. Amma buna gurgurii enneetti ilaanne. Bunni isaa immoo kan dammituuti. Yeroo gurguree enneetti ilaannu dhaqee gurguree bade. Maal egaa numa eennan dhufu ergasii booda utuma barbaadanii lafa ishee kororsaa taphatan sana dhaqeen. Maan jootanii? Ishee kororsaa tokko jira ishee lafa gabaatti ijoolleen taphattu. Isa dhaqee achitti dhaqee isa badduu baafatee inni galumti isaa hin caalannee dhiifnee akka kana fa'aa dhagaa kan inni yeroo ijoollummaa tokko godhe immoo kana malee waan biraa. Egaa isa kaan immoo maal goona gaafa ministeera bakkeetti baasan egaa I hope narratti lakkooftan deema yaada dammituun ammas jirti ganaan kaffala gatii birrii buna sana gatii bunaa ganaan kaffala akki gurgureedha naani xinnoo na yaadadhaan iyyuu gurgureedha natti kennaninnaan jootanii jaalladhaan immoo jootanii abbaan fa'aa ulee qabatanii na hari'u irraa waan ta'eef waan irraa nama hari'an immoo itti nama fiigsisan ni birrii immoo saantima 10 saantimii fa'aa nuu kennu baaduu shonkoraa fa'aa muuziidhaaf akkuma sila warri kun asiitii yonnoo godhane yaa na yaadachiiftan jechuudha galatooma amma. Okay, gara kootti hin deema. Gaaffii lakkoofsa lama fudhadha. Okay. Gaaffiin kun gaaffii wasin akka salphaatti deebistanii dheedheema yaada. Amalli koo siiqqee moo gara hojii wal fakkaata ijoollee koo keessa? Amalli kee siiqqee wajjin wal fakkaata. Kara maali siiqqee maal gooti maalin godha? Siiqqeenis akkuma kee kana amalli ishee harka qullaasii taa'uun barbaaddu waan tokko bishaanis taanaa waama ta'e kana fudhachuu barbaaddu. Afaan ishee yeroo kamiyyuu cam jechuu qaba. Afaan ishee qullaan taa'u. Muusii kanas akkuma kee durii jaallatti. Waan waama nyaataa kana jaallatti siiqqee. Kanaaf amalli ishee fi amalli kee tokko hin jedha. Tole yaa mala siiqqee jechaadha beektu gaa warri siiqqee hin beekne. Warri siiqqee hin beekne siiqqee nanadha. Gaaffii taanu. Gara dhumaarra geenyerra yaa. Dhumaarra fixeerra. Immaa amalli koo egeree moo siiqqee fakkaata? Amalli kee gurbaa kana egeree fakkaata. Egeree fakkaata. Baay'ee yeroo inni ilaalu egereen amala kee qabanatti fakkaata yeroo inni ilaalu. Maaliif fakkeenyaaf maal fasaafaatu na fakkaata egereen? Egereen waanuma arge kan hin qabata. Waas barreessa kanas barreeffamni isaas namatti tola. Yaaduma akkasii kana qaba. Yaa abbaa egereeti beeka abbaan egeree fakkaata baay'ee siiqqee immoo siiqqee fakkaatti. Galatooma kanama jira? Gaaffii maal akkamittiin tokko hafee? Yaa isa kana muyyeeffaa tokko ta'a. Maarra gaaffii dinqii. Yeroo biyya kana dhuftanii yeroo biyya kana dhuftanii mudannoo isin erga biyya dhuftaniiti. In irraanfanne yaadatta. Waa'ee egeree.
Waa'ee egereen yeroo xinnummaa isaatii alallee ba'uu kan hin beekne guyyaa tokko ka'eetii mucaa faranjii tokko wajjin bakkee ba'e. Bakkee ba'ee inni dhufan se'ee inni isaa wajjin mana isaaniitti ol galee mana isaanii keessaa maqaan isaa Ayemer. Mana isaaniitti galee isaanii wajjin mana keessa ture. Ani dhufa se'ee eegee dadhabee siiqqee harka qabadhee dibimmisaa'eera sa'aatiin sokkeera ufuma bakkee kana keessa barbaade. Attan goona silkiin qabu dawwaluuf. Namni Oromoon tokko na bira hin jiru namani wajjin kottaa maaloo mucaan na jalaa badee wajjin barbaannaa jedhu hin qabu. Ingiliffaan hin gaafatanii akkami? Maaliin beeka Ingiliffaan beeku kan? Amma mana isaanii akka inni mana sana liqe akka inni jiru natti beekama. Mana boroo naanna'ee waan tokko nan dhabe. Mucaan hin boose na qabattee natti marmitee egereen hin jiru jettee boose. Anis lafa lixu nan dhabe. Amma jarri sun immoo saree qabu. Amma waan goonu dhabnee namni isa ala mana jala jiru sanatti baay'inni maqaan isaa. Zattiin nama warra manaa jedhan. Isa qabu ani isa yaadannee akkuma naasuun balbala gargar godheen balbala qosoqqose. Akka biyyaatti. Amma achi abbaan manaa gadi ba'ee akkasina ilaalee yeroo inni gadi ba'u sareen isa dura gadi ba'e. Sareen guddaadhaan immoo sareen jaalladhu durumayyuu. Inni achi gadi ba'e abbaan irratti saricha irratti kufee saree qabatee ol darbatee egereen yeroo sagalee egereen eddana jiraadhe yeroo dubbadhu sagalee koo dhaga'ee gadi ba'e. Nan boo'ee mucaa fudhadhee hammadhee lamaan isaanii boo'anii fudhadhee galgala fudhadheen gale mudannoon koo kan. Mudannoo egeree. Galatuma mudannoo baay'ee dinqeedha. Mudannoo baay'eedha. Waan baay'ee haasa'uu dandeenya gabaa haasofne namoota baay'ee jira gabaa kana keessa ta'anii kan nu ilaalaa jiranii daawwattoota keenya warri mana kana keessaas warri achiis sagantaa keenya kanumaan xumurraa. Gara dhumaa irratti sagantaa keenya hin xumuriin egaa ayyaana Mother's Day'dha sababa ta'eedhaa fi ayyaana haadholii ilaalchisee ani karaa kootiin muyyee faadhaanis mammaa faadhaanis baga ayyaana waggaa geessaniin jedha. Addumatti armee koo muyyee faa waaqayyoo nagaatti fayyaatti eegee biyya kana bara isaan dhufanii barani egeree koo godhadhee hospitaalaatti galee guyyaa tokkodha kan isaanii mana haaraatti egeree wajjin muyyee fayyee wajjiniin mana tokkotti galle guyyaa tokkodha. Kanaaf waaqayyoon baay'een galateeffadhaa biyya kana keessatti ijoollee koo anaa oli kan isaan yaadanii fi guddisanii innatti illee namananii gaaddii kootti namananii ijoollee koo na jalaa gattu jedhu. Kanaaf ani dhugaa dubbachuudhaa fi sammuu kootiin olidha. Waaqayyo akka dinqiitti anaaf gaaddii gargaare akka garaa keenyaa lafa garaa keenyaa dhannaa mana ho'aatti ammarraatti mana ho'aa keessa jiraachaa jirra. Wanti tokko nutti hin irranne mammaan faas akkasuma nu bira dhaabbatanii nu jabeessanii kadhannaadhaan gorsaan jireenya keenya utubanii jiru. Baay'ee ayyaanamoodha maqaan koo ayyaantuudha. Anis ayyaanomeera abbaan egerees akkuma kana hordoftootaa fi daawwattoota egeree miidiyaa haadholiin biyya lafaarra jirtan hundumtuu baga ayyaana haadholiitiin isin ga'e jechuun jaalladha. Anis haadha egereerraan fudhadhe anis baga geessan isin jechuun barbaada haadhotiin biyya lafaa kanarra jirtan hundumtuu keessanii anis carraama kanaani haadhota iddoo kanatti argitan sadanuu isaanii galateeffachuu barbaada. Akkoo egeree lamaan fi haadha egeree waaqayyo baay'ee nu gargaara akkuma haadha egeree dubbatte armee koo ammarraatti sappoottii na gootanii na gargaartanii jireenya koo keessatti yeroo isinitti hin argamin hin jiru. Kanaaf waaqayyo immoo carraa nuuf kennee guyyaa har'aa guyyaa haadhotii akkasiin isin ga'uu isaatiif ani baay'ee carroomeera.
kanaafi baga waaqayyoo nagaadhaan fayyaadhaan lubbuu foon keessanii ol keessatti eegee asiin isin ga'ee isin jechuun barbaada. Achumaan illee akkoo egeree armiyaayyuu baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Haala hundumaa keessatti nu bira dhaabbattanii nu gargaartanii nu gargaachuuf akkuma haati egeree dubbatte nuyi ijoollee keenya guddisne ijoollee keenya kan guddise akkoo keenyadha. Akkoo egeree jechuudha. Akkoo egereeti isaan waan hundumaa kan godhaa ture. Kanaaf waaqayyo isin haa eebbisu. Umurii keessan isiniif dheeressu nuuf dheeressu isin jechuu barbaada. Eebbifamaa haati egeree anillee isinillee baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja. Umurii keessi dheeressu si fedhe. Ameen ameen. Innaa baga ayyaana waggaa keessan eebbifamaa. Eebbifamaa. Egaa amma immoo kennaa gabaabduu tokko qabna. Maatiin keenya gama sana taa'eera. Kennaa kanas immoo kan nu kennu haadha egereeti. Egeree siiqqeeti haadha siiqqeeti. Isheen kana booda abbaa egereetani. Nu fidi. Amma haati egeree dhuftutti dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya mudannoo qabaattan nutti himaa. Anis deebi'eera. Haati egerees dhufteetti. Dhimma fa'iitiin dura kenna. Tole. Maa baga yaala ofirra geessa. Ameen ameen. Immaa isin immoo baga yaala ofirra geessa. Baga yaala waggaa keessanii eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jenna. Bantuure banaa. Abanamoo chaar. Abanamoo. Abanamoo. Abanamoo chaar. Anoon kuusa bakka. Kennaa kana keessa abbaan faas jiru. Abbaa faa mammaa faa. Oh my god. Kennaa kana keessa Harki dhibeen jiru. Harki dhibeen jiru. Hundi walaa kun akka maatiitti. Oh Yesuus. Akka maatiitti. Baga geessa baga ittiin isin. Yaa sadumaa mooraal. Warri kana yaaddanii beekan immoo fayyaa ta'a waggaa waggaa. Ameen 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 ameen. Lafa yaadda. Ameen. Abbaan faa eebbisaniiru. Dhumeera jechuudha waaqayyo isin haa eebbisu. Happy Mother's Day everyone. Biyya lafaarra kan jirtan hundumtuu fataayidha gaarra maatii keessanii jiru.